الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا كينيا جلت أرقمتني ودي كيسانو إيجا كمالي في كينيا جتي كاكا جتني كافي سنتين أمني في مكا جنا مقاس بجتودا مكا أيانتو في مالكامو جدتي فمو كوبي نافي مو كان جدو راكان كاي لما إنه جتشاج راكانا في دايتودا itti yaadaa jirra malee kanaan ittiin fufuu sababbiin isaa nama lamaanii hojjechaa jirra duraan illee kaameeratti dhiyaachuu didee baay'ee kaameeraa sodaatee amma immoo kara kaameeraa arga dhufeen booda ganaa moggaasa maqaa barbaanna kanaafidha isiniin jechuun jaaladhaa har'a mee isaa sumatti dhiisetan viidiyoo biraatiin isinii dhufa amma waa'ee meeshaalee obboleettiin keenya meeshaalee xalabatte kana baay'ee babbareedu dhugaa dubbachuuf qumsaaxinii kanallee baay'een jaaladha yeroo baay'ee ijoolleen keenya qumsaaxinii kana gatii isaarraa kan ka'e nawwitu gatii isaarraa kan ka'eedha jechuudha odoon xalabamin hafeera yoon kana jedhu kan tanaan duraan bareedu jechuu kooti fi mana guddaadhaaf ta'a kun karra afur qaba mana guddaadhaaf ta'a kana beeka warri mana gurguddaa qabdaniif jechuudha akka argaa jirtan gatii warroonni nagaafattan gatiin amma achitti kunooti barreeffamee jira jechuudha gatii isaa tokko tokko maanuuf hin jettan jecha koorra barreeffama arguu isinii wayyaa kunoota asirratti argaa jirtanii meeshaaleen baay'ee bareedaadha tiibistaandiin hin jira qumsaaxiniin hin jira biiffeen hin jira keessattuu biiffee tokko fa'a ijoolleen keessan biiffee sanatti hin ergine hin jiru obboleetii tokkotu iyyuu daffare jechuudha biiffee sanii daffarteetoo xalabatteetoo jirti biiffee kanas hin argitan innis maalidhaaf hoggaattan ijoolleen kuuwwan immoo iyyuu warra mana gurguddaa qabdan ammallee qumsaaxinii kana ta'ee biiffee san ta'ee baay'ee bootaa fudhata mana saalooniin keessan guddaa warra ta'eef kan akka kiyyaa mana kiyyaa kana miti manni biraatillee baay'ee baay'inaan mana addeessatti irratti namoonni baay'ee mana gurguddaan ijaaranii hagan argaa jirulleedha jechuudha. Nabirattilee naannoo kiyyatti namni inni ijaaraa garuu bal'isee guddisee ni ijaaru sababbiin isaa mana addeessati ganaa mirkanaa waan ta'eef waan kana jedhu immoo ni fudhatama osoo hin taane ayidoonni waanuma tokko an akka argaa jirtan iddoo koo keessatti as keessa hin maku guyyaa biraa tanaasaa waa'ee sanii jechuudha waa'ee mana guddina manaa qofan dubbadhaa waa'ee biraa ganaan bal'inaan viidiyoowwan baay'ee hojjedha jechuudha. Malkaamuu wajjiniini wantoota jireenyaa wantoonni isin irratti sodaachaa jirtan hundaayyuu irratti hojjennaa gaafiiwwan gaafatamnes ni jirra isiniin jechuun jaaladhaa har'a meeshaalee ka ijoollee sirriitti xalabachaa jirtu garuu horofaa qabaa obsaan eeggadhaayii akka nama oggaa tokkollee teechisuu baannu saffisaan hojjechaa jirra jechuudha warroon ji'a torba hin tura jennee akkana deebisnee hojjechaa jirra sababbiin isaa sarraatanyaa dabalatee hojjechaa jira jechuudha mucaan illee akka argaa jirtan meeshaalee immoo kan isin filattanirraa isin jalaa hin goru garuu maalinni garaagarummaan kan kaleessa meeshaan kaleessa gatiin isaa xiqqaa ta'e har'a gatiin guddaa ta'e kanuma garaagarummaan inni qabu waan biraa of keessaa hin qabu isiniin jechuun jaaladha warroonni kaleessa kanaan xalabattanii too har'a immoo argitanii maaf akkana ta'e hin jedhina waan hunduu hatta namni bar tiraanispoortiin guyyaa guyyaan dabalaa deemaa jira jechuudha meeshaa dhiisatti mucaan dhugaa haguma meeshaa bitu natti bilbila haga kana dabalee jedha garuu immoo waliigalteen keenya meeshaa kaleessaa haga fe'u odoo dabalee ta'e qabdiin erga kennameen booda hin dabalu ofiif kisaaraa isaati jechuudha dafee hojjetee yoo baase ittiin kassaru dafee immoo yoo hojjetee baasuu baate abbuma itti kassara fakkeenyaaf amma ijoolleen ji'a meeqan dura qabdii kennan hin jiru gaafa achi siqee waa'ee biiffee kanarraa dubbadhaa biiffee kana ijoolleen baay'een jaalattanii jirtan sodaa gatiirraa kan ka'e malee jechuudha biiffeen kun akka suuratirraa miti baay'ee bootaa fudhatan mana guddaadhaaf kan ta'udha jechuudha ijoolleen baay'een gaafattanii ijoolleen baay'een keessan karaa waassaapbii karaa iimoon natti ergaa turtan gaafa gatii isaa laaltan immoo caljettanii gatii isaa qofa osoo hin ta'in biiffeen kun baay'ee guddaadhalleedha mana guddaatti barbaachisa akkasuma immoo mana qofa osoo hin ta'in biiffee kanarratti waan dubbachuu qabu meeshaaleen keessa galu baay'ee ulfaata ijoollee of laalanii too fayyadamuun baay'ee tokko gaarii sababbiin isaa meeshaalee biiffee bittee mana gootee faayidaan qabu meeshaan achi keessa galu murteessadha fakkeenyaaf sahaaniiwwan tadararaabii kana akka gorsaa ittan isinii kennu baay'ee bootaa isinii fuudha ol daraddarama waan ta'eef biiffee keessan isin jala wanni ittiin kennu akka meeshaan qabneet ittiin kennu warroonni ittiin rakkattan warroonni biiffeen meeshaan isinii guutuu dideetoo rakkattan yeroo baay'ee maal godhuu qabdu meeshaa tadararaabii bitaa meeshaa tadararaabii bitaa fakkeenyaaf sahaanii shaglaadha biradistii shaglaa achi keessa galaa biradistii shaglaa torba yoo bittan paartii kana tokko isinii fuudha sahaanii isa immoo kan biiffee tadararaabiin afurtu jira